السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتك بجمتوتا في جالتم توتن هردفتوتن فيسبوك يبرسا أروماب. الحمد لله أنك كوت نجيني كيا خنجال الله كن كوجادا بكجرتني سناجسو. إجا هردفتوتن تيا ترتي يرول إيرات بود هر ولت ديبنا الرجولا. هنجرا بكونا فرجات الرّ. كناف أم ولت ديبنا الرجولا برمس كنيا كان اتفقوا تاي جولا. أوكي برمس كنيا خنا رادا جولا. نموني باين غافي كيسان نغافتني جولا. yeroo ammaa kana jechuudha feesbuukiin abdeet waan ta'e jiruuf haala paaswoordii feesbuukaatii fi maqaa feesbuukaa itti jijjiiratan waan xiqqoo feesbuukiin waan abdeet ta'eef jijjiiramee jiruuf bakka nu duraa jijjiirrate kanaaf haala itti jijjiirrachuu dandeenyu nu garsiise warroonni jettanii na gaafatan amma na hordofaa jechuudha. Okay. barumsa keenya duratti jechuudha warroonni hagarraa YouTube channel keenya argina akkasumas subscribe godhuu jiraatan jechuudha akka subscribe gootanii barumsa baay'ee irraa argatanii nu hordoftan asumaan isinaaf feerree jechuudha YouTube channel keenya argachuudhaaf YouTube channel keessanii galtanii achi booda jechuudha bakka search kanarratti jechuudha search kanarratti barsiisa Oromoo dhaabbatanii search gootu jechuudha. Egaa YouTube channel kanarra jechuudha viidiyoo baay'eetu jira jechuudha wantoota isin dhiban wantoota barbaadan irraa asirraa argachuu ni dandeessu jechuudha. Kanaaf haala kanaan yeroo isin dhufe jechuudha profaayilii irratti kilikni gootanii achi booda jechuudha maqaa jalatti diimatee subscribe ka irratti kilikni gootanii achi booda fakkii alaaruu jechuudha mallattoo notificationii sana akka dafee yeroo viidiyoon asirratti gallakkifame kallatti maan notificationiin isin dhufu asirratti kilikni gootu jechuudha. Haala kanaan barumsa baay'ee asirra jira jechuudha. Viidiyoolee baay'ee asirra argachuu ni dandeessu jechuudha. Barumsa adda addaadhaa asirra argachuu ni dandeessu wantoota isin dhibirraa jechuudha wantoota mobaayila keessatti sirraa hunda asirra argachuu ni dandeessu asirratti hangarraa viidiyoo baay'ee gallakkifame gara fuulduraattis viidiyoo baay'ee gallakkisuu ta'e jechuudha. asirratti illee nu hordofuu dagatinaadha jechuudha. Okay gara barumsa keenyaa deebinu. Okay Facebook keessanii galtu achi booda jechuudha sarara suqaa sadii tan irratti dhuftanii kilik irratti ni gootanii gadanii buutu achi booda jechuudha asirratti jechuudha setting and privacy ka irratti kilik ni gootanii achi booda ammallee settings ka irratti kilik ni gootanii Okay achi booda haala kanaan setting irratti yeroo dhootanii haala kanaan fuula awwalaa kana isin fide jechuudha maqaa jijjiirrachuudhaaf jechuudha personal information kan irratti kilik ni gootanii jechuudha achi booda name kan irratti kilik ni gootu achi booda first name fi username yeroo barreessitan review change kan irratti kilik ni gootanii achi booda jechuudha passwordii Facebook keessanitti guuttanii save changes kan irratti kilik gootu jechuudha. Egaa kan maqaadhaa kana fakkaata ka paaspoortii ilaala jechuudha baaketanii duubatti ni deebitu ammallee ni deebitu. Okay achi booda jechuudha paaspoortii jijjiirrachuudhaaf jechuudha gadanii buutu jechuudha asirratti security and login kan irratti kilik gootanii achi booda gadi buutu ammallee jechuudha asirratti jechuudha kan asirratti change paaspoortii kan irratti kilik gootanii achi booda jechuudha paaspoortii awwala kan duraan itti fayyadamaa turtan jechuudha. Current passport ka irratti kan awwalaa guutu jechuudha. New passport ka irratti immoo kan amma fayyadamuu barbaadan guutanii jechuudha. Retype new passport ka irrattis kanuma isa iddoo kanatti guutanii kan sadaffaratti guutan jechuudha. Kan new passport fi retype kan irratti gosa tokko guutu jechuudha. Kan olii irratti immoo kan duraanii guutu jechuudha. Kan duraan itti fayyadamaa turtan. Kan lama irratti kan haarawa kan amma barbaachisu kan amma isin barbaachisutti guutu jechuudha. Achi booda save changes kan irratti kilik gootanii kunis kana fakkaata jechuudha. Egaa haala kanaan maqaa Facebook keessaniitii fi paaspoortii Facebook keessanii haala kanaan jijjiirrachuu dandeessu jechuudha. Egaa hordoftoonni xiyya barumsa kiyya kanarraa asirratti raawwataa barumsa biraatiin akka walitti deebinutti viidiyoo keenya like share godhuudhaan uummata Oromoo hunda biraan akka nuuf geessan jechuudha. Barumsa dabalataa argachuudhaaf immoo YouTube keessan ni galtu. Achi booda jechuudha search kanarratti
obsaa teeknoo jettanii barreessitu jechuudha. Obsaa teeknoo achi booda jechuudha yuutuuba isaa kanallee jechuudha sabskiraayib godhuudhaan viidiyoo baay'ee irraa argachuu dandeessu jechuudha. Mallattoo sabskiraayib kan diimatee jiru kan jechuudha jala jiru kana kiliikni gootanii achi booda mallattoo alaarmii kana kan notifikashinii isinii dhufu irratti kiliikni gootanii jechuudha. Bakka viidiyoos yookaan irratti kiliik gootanii viidiyoo isaa hunda argachuu dandeessu jechuudha. Barumsa adda addaa asirraa illee barumsa dabalataa argachuu dandeessu jechuudha. Barumsa gaarii isiniif haa ta'u, galatooma waan hordoftaniif.